nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa YouTube chaanaalii keenya akkam jirtu? Kun YouTube chaanaalii jireenya guutuuti. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii. Sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeessu ani luba Eliyaas Addunyaati. Gara fuulduraattis sagantaawwan babal'aa ta'an isiniif qabannee dhiyaanna. Kanaaf YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jechuun barbaada. Har'aa mata dureen isiniif qabadhee dhiyaadhe balaa turanii gaa'elatti seenuu kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Akkuma yaadattan yeroo darbee dhimma kana irratti umurii gaa'elaaf murteessaa ta'e isa jedhu yommuu wal wajjiniin ilaalle wantoota sadii ilaaluun keenya ni yaadatama. Innis immoo inni tokkoffaan ariifatanii gaa'elatti seenuu, inni lammaffaan immoo turanii gaa'elatti seenuu fi sadaffaan yeroo barbaachisaa ta'etti gaa'elatti seenuu kan jedhu isaan kana sadan ilaallee turre jechuudha. Kanaaf namni tokko isa duraas otoo hin taane, ariifatees otoo hin taane, turees otoo hin taane yeroo barbaachisaa ta'e tokkotti gara gaa'elaatti seenuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Kana irratti hundaa'uudhaan kutaa darbe keessatti ariifatanii gaa'elatti seenuun balaa maalii akka qabu isiniif kaaseen ture. Har'a immoo turanii gaa'elatti seenuun balaa maalii akka qabuun isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Amma dhumaatti na wajjin akka turtan affeerraa isiniif gochuun barbaada. Egaa turanii gaa'elatti seenuu gaafa jennu hiika isaarraa yommuu kaanu kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko waggaa 35 fi isa booda gara gaa'elaatti kan seenu yoo ta'e namni kun turee gaa'elatti seene jedhama jechaadha. Isa isaa ta'u ishee isaa taatu waggaa 35 isa booda umuriin kun umurii turanii gaa'elatti seenuu kan jedhu kanaan hiikamuu danda'a jechuudha. Inni kun rakkoo baay'eetii fi nama saaxiluu danda'a. Inni jalqabaa namni tokko turee gara gaa'elaatti yommuu seenu miidhaa maal qaqqabsiisuu danda'a jennee yommuu laallu carraa dhala godhachuu ni xiqqeessa. Gaa'ela keessatti akkuma beeknu waaqayyo kan eebbise horaa baay'adhaa lafa guutaa jedheera. Daa'imman bu'aa gaa'elaa ta'aniiti kan isaan argamani. Dhala godhachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef jechaadha. Haa ta'u malee garuu umuriin turaa yoo deeme carraan dhala godhachuu maal ta'a? Gadi bu'aa jechaadha. Keessumaa shamarraniif yookaan immoo dubartootaaf yommuu laallu umuriin isaanii waggaa 35 yommuu darbu carraan dhala godhachuu isaanii gadi bu'aa deema. Warri dhiiraas immoo yommuu laallu baay'innii fi akkuma kana qulqullinni sanyii dhiiraa umurii kana booddee oomishamu baay'ee lakkoofsaanis hin xiqqaata. Kwaalitiin isaas illee akkuma kana gadi bu'aa deemaa jechaadha. Warra shamarraniif immoo dabalataan ulfi uumamuu dhiisuu danda'a. Yoo uumame illee ulfi hin barbaachifne uumamuu danda'a. Akkuma kana carraan ulfi ba'uu guddataa deema waan ta'eef warra dhala godhachuu barbaadaniif hundumtuun barbaada gaa'ela keessatti carraansaa baay'ee dhiphataa jechaadha. Kanaaf inni kun rakkoo turanii gaa'elatti seenuurraa dhufudha jechuudha. Turanii gaa'elatti seenuun kan jajjabeeffamu miti jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal godhaa? Rakkoo yeroo ulfaa uumamu ni hammeessa. Ulfi amala mataasaa danda'e qaba. Haa ta'u malee garuu turanii gaa'elatti seenuun isa kana hammeessuu danda'a jechuudha. Health risk during pregnancy. Fakkeenyaaf du'a haadhaaf saaxiluu danda'a. Ciniinsuudhaan da'uu dadhabuu isa kanaaf saaxiluu danda'a. Akkuma kana ijoolleen otoo iddoo hin gahin dhalachuuf akka isaan saaxilaman gochuu danda'a. Akkuma kana hanga xiqqaatiin daa'imman akka isaan dhalatan gochuu danda'a. Maaliif umuriin dheerachuun faakterii mataasaa danda'e waan qabuuf jechuudha. Kunis immoo turanii gaa'elatti seenuun akka hin jajjabeeffamne kan agarsiisu qabxii lammaffaadha jechaadha. Sadaffaan jireenya gaa'ela keessatti dafanii madaquu dadhabuuf nama saaxila. Jireenya gaa'elaa keessatti dafanii madaquu dadhabu. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni yeroo dheeraadhaaf kophaa jiraatan amala, ilaalcha, akkaataa yaadaa kan mataa isaanii waan guddifatanii fi nama biraa wajjiniin wal baruudhaaf isaanitti ulfaachuu danda'a. Kun waan baay'ee murteessaadha. Akkaataa nyaataa ta'uu danda'a, jireenya ta'uu danda'a, wantoota baay'ee kan isaan keessa turan, addabtii kan isaan godhan jireenya qobummaa kana kaayyoo akkuma kana yaada keessa turan sana nama kan biraa wajjiniin walitti fidanii dafanii sooshaaliitii hawaasummaa wajjiniin waan walitti dhufu madaquun baay'ee isaanitti ulfaata jechuudha. Akkasumas itti gaafatama waliinii qoodachuudhaaf isaanitti ulfaata. Qobaa isaanii yeroo dheeraa waan shaakalaniif itti gaafatamaa waliinii baachuun isaanitti ni ulfaata jechuudha. Yeroo dheeraa qobaa jiraachuun nama waliin jiraachuuf ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya gaa'elaa keessatti dafanii madaquu dadhabuuf waan nama saaxiluuf turanii gaa'elatti seenuun hin jajjabeeffamu jechuudha. Arfaffaa irratti yeroo maatii waliin qaban gabaabsuu reduced time for parenthood. Kana jechuun maal jechuudha? Maatiin gara gaa'elaatti gaafa dhufu baay'ee murteessaa kan ta'e waan guddaatu jira. Hawaasummaatu jira, daa'immantu jira, gaa'elli waan baay'ee eebba adda addaa dabalatee dhufa jechuudha. Kanaaf umurii keenya dheeraa kan nuti jiraannu gaa'ela keessadha. Namoonni turanii gaa'elatti seenan garuu jireenya gaa'ela keessaa gammachuu gaa'ela keessaa dhufu dhandhamachuudhaaf baay'ee
umuriin isaanii isaan jalaa gabaabbataa jechuudha. Yeroon isaanii isaan jalaa xinnaataa jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imman isaanii wajjiniin yeroo dheeraa jiraachuudhaaf hin danda'anii akkuma kana ijoollee isaaniillee akka barbaachisaa ta'etti qabanii iddoo barbaachisaa ta'een gahuun isaanitti ulfaachuu hin danda'a jechuudha. Galma barbaachisaa ta'een gahuu dhiisuu danda'u. Dabalataan umurii daa'ima kee waliin walitti dhiyaatu qabaachuun gammachuu guutuu argachuudhaaf waan baay'ee faayidaa qabuu fi dargaggoonni yommuu daa'imman dhalatan abbootiin ganaa waggaa 35-40 ganaa umuriin isaanii baay'ee kan fagaate yoo ta'e walitti dhiyaatanii abbaa fi haadha isaanii irraa gammachuu guutuu ta'e argachuudhaaf wanti isaan daangessu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunis turanii gaa'elatti seenuun akka hin jajjabeeffamne argisiisa. Inni itti aanu dhiibbaa maatii fi hawaasummaa fida. Dhiibbaa maatii fi hawaasummaa social and family pressure. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni yeroo gara gaa'elaatti seenuu didanii isa dhiiraas haa ta'u ishee shamarranii namoonni jecha namaan jechuun jira jechuudha. Kuni akkas taate hin heerumne dhaabatee hafee dhaabattee haftee wantoota baay'ee namaan jechuu danda'u namoonni jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maal fida? Namatti murteessuu, akkuma kana abdii dhabuu, akkuma kana adda of baasuu, namoota kaan irraa adda of baasuu, dhiphinaa fi abdii kutannaa adda addaa kanaaf waan nama saaxiluu danda'uu fi dhiibbaa maatii fi hawaasummaa fiduu danda'a jechaadha. Kanaaf turanii gaa'elatti seenuun hin jajjabeeffamu jechuudha. Yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo isaatti wanti hundumtuu miidhagaa waan ta'eef. Inni kan biraan jahaffaarratti hiriyaa filatanii fuudhuu yookaan heerumuu dadhabuutiif nama saaxila. Limited partner choice. Kana jechuun yeroon itti filatan, yeroon itti qoratanii gaa'ela keessatti haala hundumaan walitti dhufanii waliin jireenya dhaabbatan hin gabaabbata jechuudha. Kanaaf jechi namaa jira, yaadi keenya wantoonni garaagaraa kan nu qoran jiru, ani maal ta'een eenyu gadi ta'een hiriyaa ilaaluun jira. Kanaan wal qabatee otoo hin fuudhiin hafe yookaan otoo hin heerumiin hafte jechuurraa namuma arganne irratti kufuudhaaf saaxilamna jechaadha. Kun immoo gaa'ela keessatti qormaata baay'eef nama saaxiluu danda'a jechuudha. Umuriidhaan garmalee turuun filannoo otoo hin taane waanuma arganne wajjin jiraachuuf akka murteessinu dhiibbaa nurratti uumuu danda'a. Kanaaf egaa kunis immoo turanii gaa'elatti seenuun akka hin jajjabeeffamne nu argisiisa. Karaa kan biraa turanii gaa'elatti seenuun qobummaadhaaf saaxilamuu fida. High risk of loneliness. Qobummaadhaaf saaxilamuu. Gaa'ela malee yeroo dheeraa turuun qobummaaf nama saaxila. Dhiphina sammuullee ni fida. Dhiphina yaadaallee ni fida. Wantoota baay'ee kan nuti ilaallu jira waan ta'eef hamma umuriin keenya dabalaa deemu deeggarsi hidhata gaa'ela keenyaa irraa argannu nutti dhaga'amaa deema. Waaqayyo akkuma dubbate namni qobaa ta'uun gaarii miti. Kanaaf kan akkasaa kan isa gargaartu kan isa fakkaatu isaaf hin uumna jedhee dubbatee ture macaafa keessatti sagalee Waaqayyo keessatti. Waaqayyo yommuu waa'ee kana dubbatu namni qobaa ta'uun gaarii miti. Kanaaf kan akkasaati kan isa gargaartu kan isa fakkaatu ani isaaf nan uumaa jedhe. Isa dhiiraas haa ta'u qobaa ta'uun gaarii miti. Ishee shamarranis haa taatu Waaqayyo waliin nu uume jechaadha. Waliin waliif uume waan ta'eef karaa kan biraa hanqinni itti dhaga'ama jechuudha. Umuriin immoo dabalataa akkuma deemu hanqinni dhaga'amaa deema. Faayidaan ati hidhata gaa'elaa keerraa argattu sitti dhaga'amaa deema jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Qobummaaf nama saaxilaa jechaadha. Isa kana irratti hundoofne turanii gaa'elatti seenuun hin jajjabeeffamu. Dabalataan turanii gaa'elatti seenuun yeroo wal qorannaa gaa'ela duraa ni xiqqeessa. Pressure to start family quickly. Kana jechuun dafanii akka itti seenan saaxila. Namni tokko turee yeroon isaa yoo darbe erga yeroon darbee booddee yoo dammaqee dafee yeroo otoo hin fudhatiin otoo isheen qoratiin otoo isaan qoratiin calluma jedhanii garuma sanatti seenuutu dhufa jechaadha. Kun immoo ammas akkuma dura ibsame rakkoo mataasaa danda'e qabaa jechaadha. Kanaaf yeroo wal qorannaa gaa'ela duraa ni xiqqeessa. Yeroo barbaachisaa ta'etti jalqabuun baay'ee murteessaadha. Inni kan biraan turanii gaa'elatti seenuun rakkoo maal qaba jennee yommuu ilaalle rakkoo fayyaa health challenge in old age. Umurii keessatti gara dullumaatti yookaan namni tokko umuriin isaa dheerachaa gaafa deemu health challenge qabaataa deema. Rakkoon fayyaa isaa complicated ta'aa deema. Kanaaf kun immoo jireenya isaa irratti illee isa duuba kan dhufan maatii isaa illee gargaaruudhaaf waan barbaachisaa ta'e gammachuuf jireenya guutuu ta'e jiraachuudhaaf rakkina mataasaa danda'ee fi nama saaxila jechuudha. Daa'imman keenya fayyaa dhabeessii ta'uu hin danda'u ta'a. Dabalataan immoo nus fayyaa gaarii qabaanne ijoollee keenya wajjiniin yeroo gaarii gammachuu gaarii dabarsuudhaaf hanqinni nu mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo fayyaaf nama saaxila. Kurnaffaa irratti rakkoo maallaqaa financial pressure of balancing retirement and parenthood. Kana jechuun umuriin namaa dabalataa gaafa deemu namni gara xorataatti yookaan immoo gara sooramaatti dhiyaachaa deema. Waggaa 35 isaa booda yommuu laallu gara sooramaatti hamma dhiyaachaa deemnu yeroo nuti ijoollee keenya
godhannee isaan guddifnu isaan barsiifnu yeroo itti nuti sooramarra geenyu ta'a jechaadha. Kanaaf yeroo sooramarra ga'ummoo namni galiin isaan xiqqaata wantoota baay'eetiin wanti isa qoru baay'eetu jira. Ijoolleen isaa otoo galma barbaachisaa ta'e hin ga'iin hafuu danda'u jechaadha. Kanaaf qusannaa gahaa qabaachuu danda'u. Ijoollee isaa barsiifatee iddoo barbaachisaa ta'an akka isaan ga'an gochuudhaaf ritaayimentiitti namni dhiyaate ijoollee gaafa godhatu ijoollee sana guddisuudhaaf qormaata mataa isaa danda'e hin qabaata. Kun rakkoo kan biraadha jechaadha. Kanaaf egaa isaan kun walumaa galatti namni tokko turee otoo hin taane gaa'elatti seenuu kan qabu yeroo gaa'elaaf barbaachisaa ta'e umurii murteessaa ta'e keessatti itti seenuu qaba jechuudha. Kanaaf egaa isa kanaan kan xumurru yommuu ta'u kutaawwan 3 walitti fufnee ilaallee umurii gaa'elaaf murteessaa ta'e iddoo 3tti qoonnee ariifatanii gaa'elatti seenuun jira. Inni kun gorfamaa miti miidhaa mataa isaa danda'e qaba. Turanii gaa'elatti seenuunis jira. Inni kunis immoo gorfamaa miti miidhaa mataa isaa danda'e qaba. Haa ta'u malee garuu yeroo barbaachisaa ta'etti avreejii barbaachisaa ta'etti yeroo baay'ee murteessaa ta'e karaa hundumaanuu of ijaarreetti gara gaa'elaatti seenne jireenya gaa'ela keenya keessa waaqayyo wajjinis maatii keenya wajjinis dhala keenya wajjin akkuma kana bu'aa gaa'ela keenyaa kan ta'e ijoollee keenya wajjiniin akka nuti gammaduu dandeenyu. Inni kun gorsa barbaachisaa ta'e walumaa galatti kutaa 3tti qoonnee kan ilaalle isa kana. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Sabskraayibii kan hin goone sabskraayibii godhaa. Yaadaaf gaaffiis immoo kan qabdani yaadaaf gaaffii keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Yeroo ittaanu ergaa ittaanuun deebinee kan wal agarru ta'a. Hamma sanatti turtii gaarii yaadni waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.